Asabaloo, gurramaloo, gurramaloo, karamanna baakadaisa, ka'idgal masaaja jabeessa, taa'isseena saaba barreessa. Isaan dura dabarre seenee garuu isaan dura hin dabarre. Har'a nuti maal jechuun jirra? Kaan Itoophiyaa faristi jee, lakki hin taane Oromoo faristi jaan, lakki hin taane Harargee faristi jaa. Leebila kana Oromoon irra kutee ture duraan. Maali makiinaa takka yoo ooftu dhoqqee keessa yoo seente if dura deemoo didde xiqqoo if duuba deebiftee ammaas if dura dabarsitaa mire waan akkasii takka arge. Kalee Oromoon namoomatti amana. Ani namaa jaa Oromoon osoo akkana gadi hin buusin jechuudha. Sandinnaani isin Itoophiyaadhaaf fudhadhaa jennaan lakkii aan Oromoodhaafi xiqqoo duuba siisee jechuudha makiinaa ammallee dura deebisuu qaba. Nuti Afriikaadha jennaa Afriikaa faristanneeti Afriikaa faristira dabarsinee bakka dura abbootii teenya qabatte gartee namaa kajoo achirra deebin. Ani namaa sadarkaa jiru maaliif hortee ilma namaa achirraa dhufaa mire. Yeroo lakkaawwate ilmi namaa walitti hin galu. Nuhitti walii galee achirraa adami galaa mire. Oromoo jenne Oromoo haxabbooti. Xabboo waaqoo daadhii uttee bittee walaabuu jillicha dawaarii oofaa sharaa haad rooboo doodii xabboo mormoor maamma warar waayif dhoodaa marrii galaan waado shankar iram jeebuu battaan kanaubaan noobaan kana biyya laanuuf. Nabiyya laanuu kalamaak lamaa khayra dheeraa kamak leel makreel ka'anuk anuk ka'anush anush khashiis shiis ka'adam adam kabiyyeeti. Oromoon akkana lakkaawwata. Sanaaf namaa jaanti Oromoon namoomarra qabate jechuudha. Oromoon reefu waraqaa akkana asirratti dubbisee waldiddaa araara maal kajoo. Dhumti lolaa irra fiinxeen lolaa araara jaa Oromoon. Lola booda araaratti amana Oromoon. Habashaan lola booda balleessutti amanti. Kanaanaa miti kajee. Qorataa biyya Ingiliiz kan lola miilikii wajjin lola gama baha kanarra raawwatame hundarratti hirmaate miilikii wajjin Donald Smith jaanii isaatu jedhe Oromoon lola booda araaratti amantii Minilik lola booda balleessutti amanaa hawaasa san yoo moo'ee ni balleessa jenereeshina san Oromoon immoo namni even wanni sin beeytan amma yoo namni lama wal lole irratti walitti hin dirmatu Oromoon. Yoo irratti dirmachuu dhuftellee aboo dhiisaa kaa inni namaa miijaan inni namaa miti naannoo kudhufo jaan naannoo biraa deete mutaa balaw irra wal yaaman Oromoon immoo san hin qabu inni namaa miti hija dhugaa Oromoo tanaaf bahe wanni amma jechuuf ade maali leevilli keenya bikkiitti deemuu qabnu namaa kajoo san irra dhaquu qabna makiinaan dhoqqee keessa teegee duuba deebisanii dura oofuunis numa jirti. Baga deebine Oromoo faristi irratti immoo namarratti deebuu qabna. Kan addunyaa wanni itti caalleen. Kalee assaayilamoo addunyaaf fannuu turte Oromoon. Karaa ammaree fuuta naa dhagayaa gara naa dabarfadhaa naa dhalaa isin hin jeessaniin jechuudha. Araar qaboos akkatti araara buufattu qabdi Oromoon. Naannoo Harargee kanatti namni amma yoo nama ajjeese. Ajjechaan gosa sadii. Taseessa, batteessaa fi dhima jaaniin. Taseessa jechuun namni lama wal lolee tokkotti yoo darbatee onni san nama biraa dhooyte tasa nama san dheemi leebila itti ilaalamuu qaba taseessaa jaaniin namni lama magaalaa waliin bahee akka nasiibaatti yoo wal lole achumatti haaluu hin qabne jechuudha waan achitti uumamemi batteessaa jaaniin battaluma waan uumame jechuudha leebila itti ilaalamuu qaba kunis dhima jaanii namni lama wal lolee na eeggadhu jee halkan buuca qabatee takka mancaa qabatee dhokotee gartee itti qophaa'ee nama sanatti taaluuba dhiimaa jaanii kan addunyaallee har'a oomisanii sarara ilaalaa jirti akka kunis keenyuma beeka si galte namni tokko yoo wal ajjeesallee akkaataa itti dhiiga baafatu qaba waan abbaa keetiitti siimu jira beeka waan abaabiyyeen ta'e qabaashii turteen siimu jira dhiiga akkamitti baafata si galte namni tokko nama ajjeese tartiiba sadii qabaachittillee labii khafan imimmattii fi agaajuma jaanii jira. Labii khafan jechuun namni tokko yeroo inni du'e horii tokko qalanii nama saniin awwaalan. Labii khafan jaanii san booda taaziyaa ta'an jechuudha.
achi booda guyyaa 15 booda loon 15 horii deemuu hin dandeenye warra nama raajuu isanii fidan imimmattii jaaniin imimmaa warra sanii qoysuuf 15 kun achi booda baatii muraasatti qabataniiti loon har'a dhalates akka takkaan lakkaawamaa fi 85 fidanii dhufan kana agaajuma jaaniin 85 agaajumaatii fi 15 imimmattii walitti meeqa dhibba gumaan nama tokko horii dhibbaa Oromoon achirra kaayate kuni qarooma abbaan kee halee qabaachuu ture haa kanarra quban qabne jechuudha. You have to find a lot about Oromos. Waan Oromoo hedduudhaan nu hafa jechuu fedheetu wanni nuti irraa haasa'uu qabnu halee Oromoon akkamitti if beekaa yoon akka Oromootti fudhanneetu akkamiin naannoo isaa beekaa ummanni hoo Oromoo akkamiin beekaa waan jedhu ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf an kan yaadadhu social study kutaa 7 gubbatti akka amma baasanitti jechuu gaafa anjolee achi gubba maal jaa Oromoon bishaan irraa akka dhufe barreessa. Yaada sana abba bareefa barreessitoota uummata Habashaa jechuudha. Oromoonis an bishaan irraa hin dhufee jeeyaman. An bishaanuma irraa hin dhufee jeeyaman Oromoonis. Isaanis beekaati isaan negatiif godhuu fedhan. Garuu dubbiitu dubbii dhugaati dhugaa Oromoo bati. Rabbiin maal jaa quraanatti innaa khalaqnaa min almaa'i kulla shay'in hayyin jaa. Bishaan irraa waa hunda uumnee jaa. Dachii irraa uumee jette dachiin tun bishaan irraa uumamti. Oromoon akkitti amanu duraan dhugeeffata Oromootti dur waaqa tokkootu ture jaa. Waaqa tokko dur ture kophaa isaa. Inni kun bishaan uumee bishaan san walaabu ja'amaa maqaan isaa. Bishaan waaqayyoon dura uume san. Walaabu kanaatu bakka lamatti bahee. Bishaan gubbaatii fi bishaan jalaa ta'e. Bishaan gubbaa bakka sadii beeti qoloo ittiin Oromoon samii jaan uummanni arabaa. Qoloo fi duumee ibsaa urjii fi kanneen waan hedduu jiru. Ta'ee hagadii kunis dachii fi bishaanitti adda bahee. Bishaan lafaa san keessaa guyyaa bita qaraa uumaan horoo jedhamtu baatee bishaan san keessaa. Horoo jechuun aadama jechuudha. Si galte bahee mil'uu waaqaatiin horoon san bakka lama bahee jaa Oromoon. Akkana dhugeeffachuu ture Oromoon. Amantii mataa isaa qaba hatti dhugeeffachuu ture. Kanaaf irra duulan uummanni qarooma isaasan jechuudha. Namooma qaba gaa. Ani namaa ja'a mire. Even amma dhiyootaan ol deemu jiru maali? Oromoo koo bamaadheeffataa baguddifachaa jaaniitu irratti bandiin bazzaa waan akkasii takka jaan si galte hinaaffaadha isaa waan hin qabneef. Oromoon ilma dhukkee qaba, ilma mitii qaba, ilma guddifachaa qaba, ilma gudeedaa qaba. Si galte ilma mitii jechuun hadhaadhanii firraa darbanii lafaa fuutee guddifattu jechuudha. Yoo raala baate harkitee mitii irra deemtu fuutee guddifatte ilma mitii ilma kiyya jee fudhata namooma beeka. Ilma dhukkee jechuun duula ganda tokko deemanii yeroo ganda san cabsan namni ilmoo facaasee fiigaa mire ilmoo san ilmoo diinaati jee ilmoon bofaa bofa jeen ajjeesu Oromoon ilma dhukkee jee fudhee maxxanfata. Sigate ilma guddifachaa hakaree hundana tartiibatti seenan san asaalama isinii masan ha gudeedaa ha jaartii irraa dhal. Sigate namooma akkanaa kana qabaachuu ture Oromoon. Even ilma funyooti jira. Ilma funyoo jechuu dhageessanii? The unique Oromoo keessa malee addunyaa kanarratti mul'atee hin beeku. Oromoo keessa malee ilma funyoo. Ilma funyoo jechuun funyoo ni beekanii mire haadee jechuudha. Abbaan kiyya ana qofa yoo qabaate namni tokko dhufee ana na ajjeese. Abbaan kiyya ilma malee hafee bara. Gosatti iyyata. Gosti tan gosa gurbaa sanii yaamaniiti abaluun keessan hidda nu ciree nu haa adabamuu jaan. Adabbiin Oromoo nama ajjeesanii ajjeesan. Leevila saalanii jechuun akkaataa saalanii. Kana namni kun dhugaadha balleessee haa ajjeefamuu jetti gosti nama sanii gaa. Ana baaxilin ajjeesee mire. Yeroo nama kana ajjeesuuf fannisan ni fannisan. Osoo lubbuun nama sanii irraa hin baane abbaan kiyya dhaqee haada san irraa mura funyoo san. Nama san fuudhee ilma isaa godhata bakka kiyya buufata. Ati nama ilma kee ajjeese bakka ilma keetii ni buufatta. Leevila humanity Oromoon irra geesseetu san ture. Ilaa irratti ilmi namaa irra ga'uu hin dandeenye waan kana. Nama ilma kee ajjeese ilma godhachuu jechuun hanqam takka akka nama suuwanne solatanii leevilli Oromoo hanqas takka deemi. Haarra Oromoo xabbaaf jaanii wallaalaa isaan beetee jibbisuuf irra uuman kanaa miti. Dhugaa Oromoo badee dhugaa haa barbaannu wanni jennuuf tanaati. Dhugaan Oromoo haa barbaadamtu. Sirna gadaa qaba. Gadaa durallee sirna mootiitiin bulee jira. Ibin
queen of the era of the queen jaanii dhalaaleen bulee jira Oromoon. Dhalaa shanii bulche. Hoyyoo gotoyyee laliila sooyyee qalloo qasooyyee akkuma nooyyee jaanii dhalaa shanii bulche Oromoo. Wal dura fuudhee jechuudha. Sirna dhalaan bulchuutillee Oromoon qabaachuu tura. Abiyyilleen karuma san deemu jiran fakkaata I don't know. So Oromoon qaroomaan guddaa ture. Oromoon waa hundaan guddaa ture. Humanity first jaa Oromoon namoomatti amana. Nama haja. Nama jechuun amma anuma jennami na. Maa sambattan tura anuma jechuun uumaa na fakkaattu jechuun ija lamaan qaba ija lama qaba. Funyaan hin qabu funyaan qaba. Anuma haja. Hanqeef jaalatu yoo jaalate nama san namooma qabaa jennaan. Namarraa maal dhufe jechuun namooma. Agartan akkaataa uumama Oromoon itti kaayatu. So wanni dhaamu fadu maali ani Oromoon aadaa gabbattuu qaba. Namni biraa akkana qabuun agarreen dhageenyaan. Immoo dabsanii nutti himu jiran. Dhugaatii jettee barbaaduu qabna. Osoo wanni fayyadee gaan hedduumni ergaa xiqqoo takkatanii dhaamu fadu. Leevila abbootiin teenya bu'aa barnootaa jettu abbootiin teenya ni beekti. Kalee gizee amma ijoollee xixiqqoo taphachiisan. Hibbakkaa jaaniiti manguddoon gaafatii ijoollee toora galgalaa kan oli qabanii hibboo jaa hibbakkaa waan akkanaa naa beekaa. Hin beeku gizee jee maal jaaniin biyya naa kanni. Maaliif wallaalaan maal godhaga biyya isaa dabarsee kan naga. Kabeekoo biyya irraa fudhateeti barnoota isaa kanaan deebisaa himaaf jechuudha. Maal ijoollee barsiisuu jira jechuudha Oromoon bu'aa barnootaa namni barate biyya qabaa hibboodhaan uummatee barsiisuu ture. Har'a nuti leevila sanni jirra hin jiru. Kalee Oromoon beekumsa qaba kan amma reefu isin jeesan beekumsi kun lama. Tokko kadhalootaan qabdu kaan immoo barnoota beekumsaa fi barnoonni adda. Beekumsa gizee jennu fakkeenyaaf namni tokko abaarsa tokko jira Oromoon mana nama hundaa jiru kadha geessa waan beektu wallaalee. Hawwan maal jaan mucaa waan akkanaan gootu waan beektu wallaalee siin hin ja'u yaan jala kaa siin hin ja'u. Durnuma jaanii waan beektu wallaalee. Wanni ati beektu maal? Dura akka haadhatee garaa baatetti ummaa isaa baatiin daa'imni haadha baraka. San booda abbaa bara adeema bara eessumman haboo ollaa baraa dhufa. Barnoonni duraa kanaa mire waan beektu wallaalii waan beektu kana wallaaltu. Maaliif? Kaan barnoota eega waan beektu kana wayyoo itti booda amma torba akkana taate mana barnootaa si geessan achirratti akka ida'aata harkattuuf barnoota jaaniin kana. Immoo har'a maaltu dhufe mana barnootaa gizee deete ilmi namaa jaldeessarraa dhufe nama qaraasanii mire ansanumaan gare ilmi namaa jaldeessarraa dhufe hin dhufne yoo ta'e eegsiira. Oromoon immoo ilmi namaa bishaanirraa dhufee jira. Kuni maali? Tokko barnoota jechuun katti idaattuumi tokko immoo kawnuma waan barte kanaa hojii wallaalchisanii jira. Falfala ittiin Oromoon waan hubeetu kanaaf hojii wallaalchisan. Amma nuti barnootaaf dheenee falfalmne galle jechuun bar jaldeessarraa dhufee nu barsiisan gaa. Das dhugaan Oromoo dhokottee wanni jennuuf kanaaf. Abadan dhugaan Oromoo barbaadamuu qabdi. Ammas nama biraarraa hin eegina. Nama biraarraa inuma hin eegina. Namuu ka viidiyoo kana ilaaluus haa ta'u ka mana taa'e ilaaluus mee manguddoo lafa bultan uuma gaafadha. Uummata akkasii himan waan sanirraa waa fudhata. Akkaataan itti afaan keenya uumamu akkaataan aadaan teenya hundinuu addunyaarraa adda. Afaan keenya addunyaarraa adda. Oromoon maqaan kee eenyu jaami yoo dhufe namni maal jaa maqaan kee eenyu jool bara aboo ati maqaan keenya goostami gurbaa eenyuti jaan hin jaane wanta hin dhageenye manguddoon ammallee aboo ati goostami maqaan kee eenyu ilma eenyuti jaan aadaaf qabnaami amantiittis maal jaa inna khalaqakum shu'uban wa qabaa'ila litaarafu jaabar akka wal beeytanii fi jaa Oromoo maaliif si gaafata si beekuu fi mire qaroomni keenya guddaa ture eessaa isa ture qaroomni keenya guddaa. Arrammoo yoo ati akkasii gaafatte gosummaa qaba namni kun jaan. Ifiif waan hin qabneef kaayisaan. Ifiif booddee waan hin qabneef abbaa takka abba torba lakkaawatan. Abbaa sadii afur yoo lakkaawwan Oromoo dhufan seexaannoo jaarchuuf irraa dhiisan. Hin lakkaawatan abbootii isaaniitu. So dhugaa Oromootu badee dhugaan Oromoo haa barbaadamtu. Oromoon kalee akka jaaramu amma namni waa'ee konvenshinaa kanaa namaan na gaafate akkamiin ilaaltaa naan jaan. Aboo an akka nama dhuunfaatti Oromoon jaaramu ittiin gammadaan jeen. Akkuma fedhetti haa jaaramu. Maaliif namni jaarame wali fiduun laaftuudha. Nama faca'e immoo wali fiduun ni ulfaatti. Adda facaaha. Yoo bakka takka jiraate immoo humna ta'a. Waan fedheen haa jaaramu. Kalee Oromoon jaarraa 11ffaa 12ffaa
keessa hedduu irra roorisaa lafisaa ta'e irraa fudhatanii amantiin adda addaa amantiin islaamaa amantiin kiristaanaa hundi irra dhufte eenyu irra wal lolan oromoo irra wal lolan oromoon qabaataa waan ta'eef lafaa fi aadaa fi amantiillee waan qabaachuu tureef isa kana jijjiiruu irratti hundinuu gahee mataa isaanii baatan yeroo kana oromummaan badde jechuudha kana riikavar goosisuuf damdamachiisuuf jechuudha jaarraa 15ffaa oromoon walitti qabame baaleetti walitti qabame akkamtu nu wayyaa akkamitti diina kana ofirraa dhoorkuu dandeenya jaaramuun murteessitoo isin eemutu beeka maal godhee sulula riifti vaaliitti kanaatu oromiyaa bakka lamatti adda baasa oromiyaa tana gama bahaatii fi gama dhihaatti adda baasa bakka lamatti lamaan gamanaa fi kana ituu humbannaa fi sikkoo mandoo jaaniin sadeen gama sitti hafe sabboo goonaa kama boorana jennuun kana maccaatuu lamni kawalakkaa jiru kana raayyaa fi asaboo jaanii gama kaabaa warra jiru san shanan kanatti istiraakchara lafaa qabaachuu ture akkasumatti odaa 5 qabaachuu ture odaan 5 hin dhageenye ituu humbanna ogaa dhufte odaa bultuun qaban sikkoo mandoo ogaa dheete odaa roobaa qaban sabbo goonaa gidee dheete boorana bira odaa gaareessaa qaban maccaa fi tuulama walakkaa jiru odaa nabee qaban raayyaa fi asaboo gidee dheete odaa makoodii jaamu qaban odaa shananis ni qaba akkasitti lamaan gamaa fi kana maal jaan barii aantu warra gama barii aanu jechuudha warra gaman iyyuu sadeenoo maal jaan manatti aduun gidee asii baatu booroon jennuuti booroo aanaa warra booroo jiru sadeen jechuudha warra barii jiru lamaanii fi warra booroo jiru sadeen booranaa fi barii aantutti jaarraa 15ffaa wal jaaree lafaarra oromiyaa jennuun tana asiin hafe jechuudha oromoon jaaramiinsi murteessaa yeroo dheeraa maal dhaga'u turre waldaa maccaatuu lamaa waldaa sikkoo mandoo hin dhageenye istiraakchara duraanii sani kamtu hafe jechuudha waldaa ituu humbannaa sabboo goonaa maccaatuu lamni jira raayyaa fi asaboo achitti deebisuun san barbaachisaadha jechuudha abbootii teenyaa qarooman nu dursu ture egaa namooma waan qabaniif isaan leevilli isaan itti ilaalan gizee hundaa'u namooma waan jiru qabdi abbootiin teenya maxxantummaa fi gartee xabbaabii fi waan uummannu hin jiru kana oromoo gonkumaa yaadeen beeku qulqulluu kanarraa namooma waan jiruuf leevila sanirratti ifaa hubannuu jechuu barbaadeeti jaaramuu yeroo hunda murteessaadha yeroo hedduu wanni ka'u maali waa'ee dinagdeetii ka'a no oromoon waa sadeen nuu kufee jira dinagdee qofaa miti hawaasummaa hin jaaramne adda faca'ee jira jaaramuu qaba jechuun dhaaba siyaasaa jaaramuu qaba jechuu miti wal quba qabaachuu qaba wal hubachuu qaba jechuu gura tokko hawa hin dhaga'u qabaachuu qaba daas jaaramuu jechuun san booda liidarshiippiitti dhufa gaa liidarshiippii isa maqaa baafatee caaseeffama godhatee akkamitti akka wal jala deemu ni beeka san manguddoo irraa fudhachuu dandeessan caaseeffama isaa ammoo hatti aanu ikonomikaalii diinagdeen waan irraa haasa'uu dandeenyu miti waan karaa dheeraati bunaa fi jimaan asii dhiisii kuduraa dinnichaa fi timaatimii fi kanaahu jabuutii ergan amma moojoo irraa qaalittii irraa asallaa irraa hundarraa harargee dhiisii bakka hundarraa oromiyaa irraa dirree dhawaa dhufa kuduraan gizee bitan baadiyyaa irraa kaashi bitan daldaltoonni kan jechuudha eega qafiira dhufe booda Somaaleen dhuftee qafiira irraa fuuti maaliin fuuti liqiin achirraa eegalti fuudhanii jabuutii geessanii gurguranii maallaqa yoo fedhan ni bade jaan yoo fedhan akka fedhan jaanni maallaqa san gad deebisan lakki akkas hin goonu nuti maaliif hin daldallee jetteeti naggaadeen teenyeef if eegalte jabuutii geessu gizee dinnichaa fi timaatimii makiinaan fe'amee jabuutii dhaqe gumruuka jabuutii keessa tursiisan beekaa waraqaan maarreen dhumne dikiraasiyooniin dhumne maarreen dhumne jaaniin timaatimii fi dinnichaan guyyaa lama makiinaa keessa taa'ee jechuun bishaan baase aboo kasaarree nuti isaanuma jala dalaganne firraa hin dandeenyu jaan teeknikaalee hawaasa keenya toorchi godhan jechuudha. Lagni raamis akkamii akka ijaarame akkamitti akka diigames ni beekan. Arra haa ijaaramnu jira Oromoon amata 27 duruma manguddoon laga raamisettee ijaartee jirti Booranaa Bareentuu jaanii ijaaranii jiran garuu wakkinni jiru maali nuutu ifiif wal diigaa wal jaarraa hadiigus nuti maaliif dubbiin waan beetu wal laalii sanigaa if baruu qabna gaafaan if bare obboleessi qiyyaas if bare sanbooda wal barreechuun lamaan an osoon if hin barre yoo isa barbaaden ta'u waan fokkottuu taate jechuudha. Sigalte so if barbaadu qabna if barbaadu immoo seenatti deebi'a Oromoon halee akkam ture akkamitti if beekuu ture sigalte maalummaa Oromoo kana Oromoo jechuun maali gadaa jechuun maali hiikan qabu maquma akkanuma deemu hiikaa qaba hundinuu amma Soomaalee yote irraa ilmoo jechuun Soomaal wayyaanee jechuun shiftaa jechuun amma raayyaa fi asaboo qadamaa wayyaanee jaaniin Tigiroonni abbootii teenya isaan irraa dhaallee jaan nuti daagamaa wayyaanee dhaaf hin jaan Mallas Zeenaawii faan
nuti shiftaa lammeessaati shiftaan duraa isaani bara 1928 Haile Sillaaseen xiyyaaraan isaan tumeega sigaltee raayyaa fi asaboo jechuu even gaafa xaaliyaan dhufee xaaliyaan gizee biyya deebisan abbichuu dhageessanii tulamaa kana abbichuu nagaa barreerra marmaariini achittuu nagaa oreensi waraanii jaan wallee keessatti abbichuun san goota xaaliyaanii wajji duuluu ture xaaliyaan deebisuuf deemuu ture Oromoon raayyaa fi asaboo immoo xaaliyaan kana jaalatanii Haile Sillaasee dha'uu turan maaliif isiniif bulchuu qabdanii hodhaa qawwee jee xaaliyaan dantaa isaa fadhullee isaan sossobuu ture isaanis mirga isaa argachuun isaaniif ona turte abbichuu irra ajjeesee isaan Haile Sillaasee ilma Tafarii Boqonnaan guddataati innis gama kayyoo deebi'a Mangistuu Hayilamaariyaam waldee ayyaanaati innis gamanuma dhufu ilmi Yaasuu ilma Muhammad Aliiti wallo Oromoo magal Oromootu Oromoo diigaa jaameeti maqaan hubaasan immoo reaalitiidha arra nuti ilaaluu qabna gaa dhaloonni ammaa kun akkamitti if barbaada Oromummaan kalee Oromoo jennu nama tokko yoo waan manguddoo keessa waan jiru tokko namni tokko yoo garaa qulqulluu ta'e aboo inni kun Oromoodhaan saajaan nama biraatti illee yoo ta'e barbaadu Somaalee fudhaa maal ta'u qulqulluudha jechuu that the meaning of Oromo qulqulluu jechuu wikka biraan qabu Oromoon beektanii filter godhu jechuu Ormeessuu jechuun qulqulleessuu jechuu Oromoo jechuun qulqulluu jechuu that's it Gadaa jechuun akka uummanni gaafii daajanii no afaan Oromooti nuuf himanii afaan Oromoo gadaa gaadii ni beektanii horii gisee aannan irraa ilman miila isaa haadaanidha ni gaadiyan gaaduu waan takka eegumsa sirna eegumsaa jechuu bar sirna gadaa ogaa jenna gaada jechuun sigalte waan definition biraa ittiin uumanii nu himanii miti kun waan abbootii teenyaati so we have to find the truth jechuu fedheeti isinit dheeradhee galatoomaa umrii gaarii qabaadha. Galatoomaa ana simachuu keessaniif salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daqiiqaa 30 qabaansaa hangizee hedduu daqiiqaan natti xiqqaatti yoo naasoo keessaa waan naasoo waan biraatii miti wanni ara dubbachuu fedhu maali dhugaan Oromoo isa Guji Goostam Michilla Manakam Balbalatam Lubakam ilmaan harmuufam BTS Oromiyaa fedhiin teemaan bilisummaa diin saba Oromoo eenyu Habasha miila baheenna eenyu cabse Tigiree eenyu taaloo baase Naa. Oromiyaan maan ta'uu qabdi bilisoomuu qabu maaliin bilisoomte dhiigilmaan Oromoon bilisoom tokkummaan hum injifannoon ummata Oromoof abaamoo maan jechuu adda bilisummaa